Reediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeressii mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii khiyyaa. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan bahaadhaan biyya keessa fi biyya alatti hawaasa keenya nu hordofaa jirtanii roga hundaan egaa qophii keenyaa guyyaa har'aa keessatti keessummaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa nama uwwaati yookaan immoo nama shamarraati. Egaa hamma xumura qophii keenyatti nu faana bu'aan affeerra keenyaa qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti egaa haala wayitaawaa keessattuu tibba kana ajjeechaa duguuga sanyii godina Boranaa magaalaa Mooyyelee ganda Shawaabirriitti hawaasa keenya irratti raawwatamee ka'ammallee dhaabbatuu didee guyyaa dheengaddatti illee daa'imni umriin isaa waggaa 10 kan nurraa ajjeefame ni yaadatama. Dabalataadhaan uummanni keenya immoo kumaatamaan lakkaawwamu qe'eef qabeenya isaa dhiisuudhaan gara keenya Mooyyeleetti baqataa jira miila nabaas jechuudhaan nagaa barbaaduudhaaf. Uummanni keenya kun gandasaa keessatti nagaa dhabe, biyyasaa keessatti nagaa dhabe. Haaluma waliigalaatiin qabatamaa dhimma biyya kanaarraati egaa turtii addee darmii jaarsoo wajjiidhaan taasisuudhaaf jirra. Nu faana bu'aan affeerra keenya egaa mee jalqaba addee darmii jaarsoo keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyudha if nu barsiifte haala wayitaawaa kanarraati turtii si wajjiin taasifna. Nu faana bu'aan affeerra keenya. Addee darmii yooyyaa akkam nageenyi badhaadhaa fayyaa? Yooyya nageenyi badhaadha baarakaa gara keenya lafti ganama baarakaa Hamza keenya kam nagaa fayyuma. Fayya alhamdulillah ata kam baartu fayyaa? Baartu fayya nageenyi badhaadha. Jajjabaatanii jireenyi biyya ormaa akka barkaasin qabu. Jireenyi biyyittii ormaa biyyuma ormaati. Kanaafuu wanni wal gaafatanii jirtuma malee wanni dhibiin hin jirtu nu nageenyi badhaadha jiru teenna oman jennu. Lafti biyya lafun biyyaati. Akkasi mee jireenya ormaa kana keessatti namni biyya ormaa taa'ee wo biyyaa wo dhaga'u hedduu gaddaa dhaqqabellee hiixatellee dhaqee namaan argitee obsa raafallee jechuu qaamanuu hin jajjabaatti. Biyya ormaa keessa taa'anii wo gaafa biyyaati gaddi jabaan dhaga'amu akkam nama dhaga'am gaddi jabduu natti fakkaatti. Gaddi nama fagoo jiru waaqa malee nama jajjabaatu nama sabii isaatiif uummatii isaatiif lafti isaa dararamu jiru kana wanni tokko yookaan waan qotaate homaaniti ammoo nama sabii isaatiif lafti isaa uummatii isaa akkuma jiru duguugamu jiru lafti isaa akkuma jirtuun dhiphachuu jirtu yookaan mangistiin isaa sabum isaa hadhuu jirutti waan baay'ee nama kan dhesitti hin danda'u gaddi kennaa fi yaadi kenna kan akka ta'ee nami cuftin nuun beeka waan akka malee jajjabaati waan danda'anii namaaf ibsuu danda'an tokko miti. Dhugaa baante addee darmii mee horii bulii deebanii addee darmii jaarsoo ka sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti guyyaa har'aa uummata keenya Oromoo bakkuma hundaan nu dhagaa jiru hundaa fi mee osoo if nu barsiifte addee darmii jaarsoo eessa dhalatte ammeessi jirti kan? Aadde Darmii Jaarsoo dhalootiisi ani dhalootaani lafa borboreedhaani dhaladhe ach garuma dirree suni lafa borboreedhaani dhaladhe guddinaan ammoo Nageellee Booranaa guddadhe amma baqadheetiin lafa Ameerikaa lafa Minnesota yookaan Little Oromiyaa kee jira lafa Minnesota. Oromiyaa diqqiti keessa jirtan. Oromiyaa diqqiti keessa jiraattam. Ayyeegaa hedduu galatoomii galtee tibba kana galtee wal qabsiisee nulleen duraanillee hedduu isin barbaadaa turre har'ammoo wal argine yeroo hedduu galtumattu argitee nama keenya walitti qaba bakkuma hundaati biyya keessallee amma galteen gama warra Somaaliyaa irraati daangaa irraati uummanni keenya buqqa'ee uummanni keenya kaaba kibbaan akkuma wal dhagahe namni keenyallee akkasuma wal barbaadee wal quba qabaata. Egaa mee galtee tibba kana uummata keenya godina Booranaa magaalaa Mooyyelee keessatti uummata nagaa irratti kallattiidhaan dhukaasuudhaan duguugga sanyii irratti geggeessan. Saniin durallee uummata keenya daangaa irratti waan isaan godhaa turan tokkoon quba qabda waan baroota darban kana hunda keessatti miidhamni guddaan uummata keenya irratti akka ga'e akka san hordoftanillee akka tokkoon quba qabdanillee abdii guddaa qaba. Mee sanillee booda irratti deebina galtee tibba kana mootummaan uummata keenya
aduu guyyaa adiidhaan nam fixee waan nam fixe sanillee immoo dhiiroo waan suni warra argitee dogongoraan raawwatetu jira warra san to'annoo jala oolche jedhee uummata keenya irratti irra deebi'ee qoosaa jira. Mee waan kana haaluma waliigalaatiin akka mee shamarree Oromoo Booranaa tokkotti maaltu sitti dhaga'ame waan kayyoo dhageet? Waan kayyoo dhaga'uu dhugaa waan akka malee qalbii nam cabsa tokko lafa sila maqaa tokko mangisti kee yookaan ammoo nama atini warra si bulchu yookaan ammoo warri gadaa sunis si bulchi jetteetti warri yaaddu warri amma guyyaa adiin uummata kana akkana fixeettiin saba kana akkana dararu jiru. Tanaafuyyuu argitee uummatti keenya akkum jiru buqqa'ee madhamaatii isaa horii qabu cufa fuluma achuma dhiisettiin akkum jiru buqqa'ee gamdaangaatti hawanni ammaan tan taa'eettiin qubatee jiru suni baay'ee waan nami danda'eettiin tani jiti. Maan jennaan sabii kun haga dararamu jalqabe haga mangistii yookaan ammoo TPLF warri wayyaanee kun laftan qabate akkanum dararamuu jira. Akkanum yoo cufayyuu argitee waan kanamin garreetti jira haga ammaan tan arganii kanirra haga amma namin argin waggaa 27 harum cufaanu akkum taateenu qabiisaaf dararamuuf waan maraanuu walumatti waan namin argin waan baay'ee ture. Amma ammoo guyyaa guddaan argite waraanni qawween uummata darareetti fixe jaarole ijoollee kayii minjine akkum jiru nam cufa fixeettiin nami amma baqatee achi jira. Tanaafuyyuu wanni daranami kuni waan ar'i jalqabeeniti waan ammaan durallee jalqabe ammoo kunini waan guyyaa guddaan duri ribinsi nu hadha ture. Liyyuu poolisii jedhee uummati daangarra buqqisuuf laf nam dhibii ballisuuf ture. Ar'a ammoo sun diqqaate gam kanaan ufillee hakkumufiitiin adoonamichi worlidiin gattu guyyaa guddaan barsiisa barattu yookaan jaarsaaf jaartiillee cufa achi fixe. Tanaafu kun argitee waani takka arganii namin dhagayini ammoo akkasillee tolche suniin hin dhaabanne wanni kun dharaa waan sitatiin argitee waan dogongoraan godhamee jedhe sun waan akka malee gara nam nyaata tokko mangistii yookaan warri si bulchu irraa waan akkasii dhaga'uun waan akka malee gara nam nyaataati. Sunillee wanni tolcheefi sab Oromooti yookaan nam fix kanaaf adoon ta'inu waan argitee karaa duuba suniin mangistiin dhibiilleen arguuf waan nyaaleen achiin dhiyaatuuf akkas jedhe sunillee jedhe malee hagammaatu Oromoo akkamitti akka warri fixuu jiru fuula cufattiin garra halkanii guyyaa hidhaansaaf fixiisaaf dararama hagammaatu nami ilaanin arguyyuu hakumaatamaan lakka'amu waraabessi nyaate akkanuma fixuu jiru jechuun warri fixeetti waraabessa kenname jechuudha. Kanamma wanni warri misteeki jedheef suniyyuu ummati sun dhugaa wanni taasisetti jechuu isaanii adoon ta'inu sodaa warri dhibii argite suniitiif akkas jedhe fakkeenyaaf akka warri keenyaalleen international warri waan kan argu waan argameef tanaaf jedhe malee ummata keenya dhugaa galchuuf yookaan bitatti balleessu yookaan balleessaa ofiitiif sun hin jenne sigalee sabii kun hagammaallee taanaan waraanni argitee karaa daangaa keenyaatiin karaa daangaa mooyyaleetiin yookaan daangaa booranaatiin deemuu jiru akkasuma kabaaleef kaararii kun cufti ka deemuu jiru keessumaayyuu daangaa booranaa akka lamattadhan kaani daangaa boorana calloo doontaayinu daangum cufayyuu kaanini laf babal'isuuf lafufii lafa teenna nam dhibii kennuuf soomaleeni argitee liyyuu poolisii jedhanii kaan ammoo uummata ufii ufumaan argitee qawwum ufiitiin guyyaa adiin akkan fixuuni waan akka malee gara nam nyaata tokko wanni warri hagamma tolche waan nami in argin waan hedduu baay'eellee jira. Kanaafuu waan baay'ee gara nam nyaata tokko
dhugumattuu yooyyuu dubban. Hedduu galatoomii qabxiiwwan babbareeda kaaste Aadde Darmii rifannaa takkallee uummata keenyaaf hin qabanu jarri kun dhugaadha waan amma namni arge kana malee argitee kan namni hin argin wanni isaan raawwatan kalaakkoofsaan gadi hin dhiyaanne hedduutti jira mee uummata keenya uummata naannoo Oromiyaa akkuma guutuutti argitanii waraanni kun ni jira beekamaadha garuu godina Boorana kanarratti mee fulleeffannee yoo laallu ummata godina Boorana kana cabsuudhaaf aadaaf duudha isa keessa jiru ka yeroo dheeraadhaaf sirna gadaa ka yeroo dheeraadhaaf jaarraa dheeraadhaaf ture hambaan kun ammallee argitanii ummata kan keessa jiru keessa cabsuuf balleessuuf wanni inni hojjete maal fa'a fakkeenya mootummoonni Haile Sillaasillee Dargilleen ummata Boorana kan cabsuuf yaaliin isaan hin taasisin tokkollee hin jiru isaan hin milkoof bara wayyaanee kana keessatti mee ummata Boorana cabsuufi akkasumas ummata kaan irraa isa boodatti hambisuufi yaaliin taasifame mee maal fakkaata haaluma galat akkaataan ati ittiin hordofaa turte. Yooyyuu haala warri TPLF waan cufayyoo walitti deebisanii mangistiin Itoophiyaa haga ammaa waan hedduu waan Oromoo qancarsa godhaa ture. Waan aadaa Oromoo gargari baasuu wal wallaalchisuun fakkeenyaa fi Oromoo wal wallaalchisee afaan isaa irra balleessee agumdanda cufatu cuuca lafisaa waan cuf godheetiin argitee waan innillee successive qaba. Kamangistuulleen akkasuma. Kun ammoo garnamiin seeyitiniin dhukkuba garnamiin seeyitiniin namseen ka TPLF yookaan hawar wayyaannee kan jechuu hiyya. Haga ammaa mangistiin Itoophiyaa lafsuun bulchuu laf Booranaa gara daangaa Oromoo Booranaatti fakkeenyaa fi gara aadaa kanaan seeneettiin argitee danda'eettiin successiin ta'an. Maan jennaani Oromoon Booranaan Oromoo keessatti aadaa Oromoo tahaa gammaa jirtu keessatti laf Oromiyaa cuf waan aadaa Oromoo cuf balleesse Oromoo cufayyuu akkisiin ufin been akka waliin been akka aadaa gatan akka maqaa ufiitu waan bira dhiisi maqaa ufiitu aadaa ufiirraa jijjiiran godhe ture. Garuu gar Booranaatiin hin dandeenye haga ammaatti. Haga warri wayyaan kun lafsuun seene haga warri shiftaan mataa goolaa sun lafsuun seente karaa gadaatiin biyyi seene gar namiin seetiniin jecha. Gadaa tana akka namiin beenneni yarsanii diqqeessanii akka uummatii warri sabaa fi warri gadaatu wal shakku goosisanii argitee abbaa gadaa kan cuf irratti akka hin taaneen mala namiin argineen argitee yarsanii akka isa gadaa fi uummatiin waliin dhageenye tolchanii hara suniin nu seenan. Sulleeni uummatii Oromoo Booranaa akka malee dhowwate haga ammallee dhowwachuma jira. Aadaa ufiitiif gadaa ufii haga ammallee jabeessuma jira. Akka wayyaaneetti akka warri wayyaanee kanaani silayoona gadaan Booranaa tunuu baddee cabxee nami akkanuma bittinnaa'ee diidattaaf. Lafti suni lafa qabeenyalleen waan cufaanuu sila jabduu tokko aadaalleen gargadaalleen waan cufaan baay'ee jabduu turte. Ammoo haga wayyaan kun lafsuun seene baay'ee dagatame. Argitee uummat walirra kaasanii gada tanayyuu akkisii yaratti tolchanii akkisiin nami argitee walageen gadaaf warri gadaatiif gadaaf uummata wal wallaalchisuuf baay'ee yaalii godhan. Karaa warri akka hamaan seenen gar namiin seetiniin akkas. Siigalee haan ammoo lafsuuni guddinni haga ammaa irra jiru wattakka. Yuunivarsiitiin hin jirtu, kolleejiin hin jirtu. Siigalee wanni haga ammaa jira haayiskuulii xiqqoo tokko. Lafa gas geetti tana laf daangaa Booranaa Taliibaniif dirree jidduu lamaan lafa gas geetti saba gas ga'u. Ka haga ammaa yuunivarsiitiin yookaan kolleejiin tokko hin jirre laf Booranaa argine. Dhageetayu lafa Oromiyaa cuf keessatti lafa Itoophiyaa sun cuf keessatti barnooti akka malee jechuun kolleejii akka malee wanni godhan guddisan.
Booran keessatti daangaa lafsunii keessatti watak wanni sun cuftiin jiru. Sun cufayyuu akka sabii sun warri irra dipendenti ta'e argitee warri wakadhatu yookaan akka warri ijoolleen isaanii tabaratellee laaf dhibi deemtettiin kasunuu tiraanispoorteeshin karaa lafsunii agisiin jirti nami beeku warri lafasii daangaan suni horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaani warraatuni horii fi garuun bokkaaf roobi jiru yookaan marri jiru godaan. Ijoolleen achi baatu barachuu fi argitee wanni warri jiraatuun yooyyuu mangistii warri bulchu homaan qarqaar yoo lafsuniyyuu wanni tolchuu jiran argitee uummata qarqaaruyyuu adoon ta'inu haga danda'anitti akka uummati sun lafsun irra badee argitee caphee badu tolchaa turan. Tanaafiyyuu argitee uummati Oromoo yookaan ammoo sabii kana sabaaf sablammoota achi kee jirullee cuf akka argitee warri waliin hin jiran Oromoon daangaa jirsun uummati Boorana hagamma sabaaf sablammoota lafsun kee jiru argitee haga danda'e ufi qabee haga danda'e uf tolche akka ufii laalee qubachiisee nyaachisee obaasee sabarmaan gahe. Katakka jechuun bishaanii fi argitee margi irra malee rakkoon tokko jiraachaa ture. Yoo sulleen jiraate ummati aadaa ofii tagadaa ta'awiin seeraaf heer qabaa suniin bulcha ture. Amma immoo sullee cuf umma sun cufaan akka inni namaa waliin dhageen akka sabaaf sablammoota warri waliin jiru illee cuf keessatti waliin dhageen tolchee sigalee akkasitti biyyi tana baay'ee dararee balleessuu jira lafirra. Keessattuu ammam dhimma kaafte kanarratti uummanni kun dhugaadha waliin bara dheeraa fidamaa ture argitanii bisaanii dheedalle argitee waliin qaba uummata kan waliin buusanii amma lafuma Boorana kanarra uummata qubate kun keessan jedhanii lafa uummata kennaa qoqqoodanii mooyyaluma tanaytuu eegi amma argitaate mooyyaleenu mootummaa sadiin bulaa jirti ammaan tanatan. Wanni kun cufinu aguma mootummaan kun dhufee taate keessattuu dhimma lafaa kanarratti Booranni argitee horsiisee bulaadha qabeen isa guddaan lafa ammoo namir qubat kan cuf argitee narraa kaa deema takkaa jedhellee hin beeku hin jedhullee uummata argitee aadaa qabu uummata safuu qabu uummata kana lafa asaarra uummata jiraatu kan uummanni kun argitee akka inni ka'ee duulee lafti kun kenna jedhee inni lolee Booranallee irraa waraan banuuf mootummaan kakkaasiin inni taasaa ture amma keessattuu uummatuma garriitu fudhachuu ni dandeenya garriin lafti isiin irra jirtu laf Booranaati. Laf Boorana kan laf kiyye jettee Boorana immoo argitee Booranni laf kanirraa ka'an jenneen ammoo irratti ajjeesanii Booran kan aginne argitee lafti kun kiyye jedhanii ammaan tana inumayyuu waraan jaba mootummaa wajjin taate uummata keenyarra gaggeessaa turte. Kanaan durayyuu uummatuma keenya Oromoo kana gidduutti gabraaf argitee Booran akkasumas Booranaaf Gujille walitti buusun wanni isaan hin godhin hin jiru. Sun cufinu am jalaa fashalee jira uummanni itti beekee. Amma waan dhimma keessattuu gama garriitiin duulli gaggeeffama jiru duullaafa miti. Waraan gurguddaa hidhachiisaa jiran nam isaanii kan leenjisanii nam keen fixaa jiran waan kan akkamitti argite? Kuni waan akka malee nam suukaneessat argitee warri kun yoo waan akkana godhu kana namni ilmi Tigree ilmi TPLF du'uutti jiru Hamza yoo siin jedhe nami tokko ilmi Tigree dhiigi isaa tokkolleen achi jiguutti jiru nami ilmi isaatiif ilmaan isaatiif madhamaatii isaatiif lafi isaatiif waan cufa dhabuu jiru qabeenyi isaa dhabuu jiru sabuma kenna khalafsuun irra dhalatee guddate warri amma akkan tolchan kuni yoo ufi wali beekee wanni namni achirri jiru lafsuun irri jiru cufti beekuu malee namni du'uu jiru ka lafa waliin naqaniitiin du'uu jiru kuni cuftinu namum henna nami tokkolli ka meqele irraa dhufee du'uu jiru wanni sabii keenya beekuu malee borillee taatu ardhallee taatu nami walitti hafuu sabum lafsuun irra waliin jiru ka daangaa sun irra waliin nyaate dhugu ka ilmaan isaanii waliin horaniitiin achi sun irratti lafsuun irratti jiraatan beekamuu qaba.
adoowwanni feetu dhufte abadan yoo waan kan hin beekin yoo sabii achi jiru sun cufti waan kan hin beekini waan akka malee hamtuuti haga mallee waan akka malee hammaata deemu jira maachillee sanyii duguuginni yoo ilmi garrii tokko yookaan ilmi boorana tokko xiyyitiin dhooftee jeefte ka warra lamaanii malee ka warra akka nam waliin naqu kun tokkolleen keessa hin jiru. Wanni sabii keenya dhugumatti wannam sabi keenya ka achi jiru cufa kadhadhu wanni warri beeku malee barii kun imi dabra. Nami labsuunit irratti hafa ammoo yoo ilmi tokkolleen labsuun irratti hafe warruma achirri waliin jirutti achirratti hafa. Sigalee tanaafu hagum danda'ametti akkuma durii wal danda'anii warri liyyuu poolisii jedhanitti achi naqan sulleen waraan isaanii lafkaa'ee saba keenya fixuu dhiisee qawween tokkolleen ta dhiigi baaftee ta'an bishaan baaftin jiru. Yoo nami keenya du'ellee kan nam cufaatu argitee nami cuftinu ka achirra du'u namum cufa du'u jira malee qawween ka gamkaanii bishaan baaftee kaan argitee dhiigi baaftin jiru. Tanaafuyyuu akka danda'ametti argitee akka warri kun dharaan taa'eetiin saba kan wal balleessu jiru beekame warri suni qawwee laf naqeetiin daangaa Oromiyaa irraa gar daangaa isaanii akka deebi'an gaafadhani. Yoo warri liyyuu poolisii kanallee jetti. Garrii fi gochi dhibiilleni akkum durii waliin jiraatan uummat kan waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Maan jennaani nami amma waan irra callallaalina wanni nu laalu malee egerii borii. Lafti tun laf jechuun lafti tuni booranni takkayyuu nami warri nami labsuun kee jiru irra ka'a hin nyaatina hin dhugina. Ino baafatina dhuga jedheetun beeku nami cufisa nami hin beekne jiru waan kan taheef nami cufti wal danda'ee warri duru aadaa qaba aadaa ofiitiin labsuun irratti haa nyaatanii dhugani akkum durii haa wal dandahani. Tanaafiyyuu wanni jira uummat kana warri wabeekulleeni uummat waliin nami baranni jedhelleeni uummat kana karaayyaa waliin dhahuu dhiisee waan mangisti duumas bor arda dabri kana waliin dabranii barbaachisaa miti waan baay'ee gara nam nyaataatti namni gar cufa baratelleen warri keenya ka gadaa inni nuyyuu aadaa ofii qabu. Akkisan akkitti nama argitee sabaaf sablamroot waliin bulan ta'uufiitu hagammaatu wanni gadaa Oromoo hin jiru. Tanaafiyyuu nami cufti hag danda'etti waan kan dabarsee argite akka uummati keenya waliin jiraatu. Barii kun inum dabra mangistiin kun imi dabra waaqa malee wanni hin dabarri hin jirtu ammoo dhalooti dabruuf akka lafaaf nami keenya cufti nagaan jiraatu irratti hojjechuu qabna nu cuftinu. Ayyee hedduu galatoomii Aadde Darmii Jaarsoo dhaamsa bareedduudha nu dabarsitee dhaamsa kennamee qabxiiwwan marii keenya kana goolabuudhaafillee ammoo uummanni keenya qabsoo hadhaawaa geggeessaa jira biyya keessatti tokkummaan uummata Oromoo bakkuma hundaa argamte kun jabaatte akka itti fuftuu fi dhaamsa kan keetillee ni barbaada. Dabalataan ammoo uummanni keenya amma bakkoota hundaa godina argitee Harargee lamaan irraati akkasumas Baalee irraati Booran irraa namni daangaa irraa buqqa'ee ala ciisa. Ammallee immoo dabalataan Mooyyalee irraa namni keenya baqa ganda keessan nagaan jiraatu hin dandeenye agaaziin nama fixa jirti ollaa keessa deemte namni garas baqatee lakkoofsaan 60,000 oliidha ammallee dabalaa deemaa jira. Nama keenya kanaadhaaf tumsii taasifamu roga hundaan cimee itti fufaa jira. Achuma uummanni keenyallee tumsa olii taasisaa jira. Biyya alaa kanaallee irraati uummanni keenya hamma dandeettii isaatiin waan laafa miti gara doolaara 80,000 akkas deeggarsi walitti qabamaa jira. Daran garuu kan caalallee ammallee deeggarsi uummata keenya ni barbaachisa.
akkasumas warroottan immoo argitee itti gaafatamtoonni ilmaan Oromoo Booranaa biyya Keeniyaa keessa jiran argitanii itti gaafatamtoonni dhimma dubartoota kaantrii adda addaa akkasumas riipireezentaatiiviin argitee paarlaamaa biyyoota adda addaa dhiibbaa guddaa godhaa jiranii hojii guddaa hojjetaa jiran dabalataan isaaniif maan dhaamtan akkasumas uummata keenya baqatee jiru kan qubsiisuudhaaf uummanni Oromoo bakkuma hundaa sochii inni taasisaa jiru kanallee keessatti dhaamsi keessan akka goolabbitti qabsoon deemaa jira qabsoon kun argitanii mataa itti hidhamuudhaaf tokkummaan amma jiru kun jabaatee akka itti fufuuf haaluma waliigalaatiin qaamota hundaa fi dhaamsa argitee dabarfattu yoo jiraate amma carrasii kenna. Dhaamsi ani namni cufa dabarsu fakkeenyaaf amma yoo fudhanne nu amma Minnesota kanatti Sunday dhuf kanallee Saturday dhufullee Sunday dhufullee guyyaa lachuu argitee meeting yookaan walgeetti guddoo qabna tanaafuyyuu akkasi dhufeetiin fakkeenyaaf Sunday Oromoo saa lama jalqabee argitee fundraising guddaa godhuu jirra. Fundraising sunillee akka nami cuftii dhufee irratti argamu nam cufaayyuu jechuun warri Minnesota taa'u yaamichi guddaa godha. Ammallee Saturdayllee karaa hirphaatiin akkasuma argitee gargaarsaa fi deemuu jira. Akka nami waan fula sun cufa irratti argameetiin haga danda'u gargaarsu godhu. Argitee karaa mooyyalee kanaanii mooyyalee nami lafa alaabaa cufti nami tokko haqee baay'een dabrin jiru dhugaa yoo dubbanne nami Oromoo taatu nami Sidaama taatu abbaan fedhe nami karaa keenyaatiin dhufu cufti karaa Booranaa dabri yoo jiru deebinee laala. Booranni gaafasi nama kool ufi jalatti nama qabee eebuu bisaan nyaata dhugaatii fuula bulanii fi gardeeman karaa nama garsiisaa ture nam qajeelcha ture nam qarqaaraa ture dhugumatti argitee waggaa 26 dura haga maallee jechuu ammoo warri suni sabii suni warri qarqaarsi barbaadu sigalee warra arda harka nam dur qabatu duri Oromoon Boorana waaqa malee nam dur harkin qaban haq dhalatte ammoo lafisaanii irra buqqaanii fulaa itti jiraatan dhabanii daa'imaaf jaartiif jaarsaaf argite qabeenyi isaanii onum isaanii dhiisaniittiin arra aduuf bokkaanii harka nam dur qabachuu jiran sabii Oromootiif argite international community illeen akka saba kan bir dhaabatan maan jennaani sabi kun namni saba kan haadhe mangisti isaati ado sila nyaaqi dhibiin laf dhibii dhufe haadhe lafufirraan buqqa'u Oromooni lafufirraan buqqaatu amma immoo nami buqqise mangisti isaanii warra sila warri jireessu waan taheef gari itti jiraatan gari itti deebi'an hin qaban tanaafu sabaaf sablammooti laf irri jirtu cuftinu sigalee nami cufti akka warra hambir dhaabateetti nu qarqaaru baay'ee argitee kadhadhaa kadhinnamoo gidee warri keenyaatiin yookaan Red Cross yookaan fannoo diimaallee international community baay'ee galatoonfadha hagamma waa warri sab keenya bir dhaabateef ummat keenya sun bir dhaabateef wanni kun waan diqqooniti waan guyyaa tokkoon yookaan beesee abdamma nu buufne kanaan yookaan ummati achi bahe ummat 60 oli ijoollee kee jira jaarrolee kee jira deettuu kee jira garaa qabdu kee jira bishaan qulqulloo barbaadanii qorsa kimii barbaadanii deeme man barnootaallee barbaadan yoo agum silalleefu tanaafuyyuu wanni kun waan ardhaaf bor dhaabatuuni akka mangistiin warra TPLF yookaan warri wayyaan kun jedhutti ummat kana waan dhibii shororkeesse akkas tolchee jedha shororkeessa warra malee ummati kun sabi kuni
takkalafu fi turran buqqa'ee yaalalleen qabu yaadalleen qabu hagamma yooyyuu jette nami hagamma laf alaa jiru akkan laaltu nami laftan irri jiru cufti kara sunii yaa'ee dabru booranni adosita hanga ofii lafuufirra buqqa'e nami silaagum jiru ali jiru kun cufti booran ta'u malmaan jennaani lafti isaa kennataadha calliseetumaan fuulaa nam dhibi dabarsu ufillee hayaa'u garuu booranni yookaan oromoon boorana takka lafisirraa ufirraa buqqa'uuf yaad qabaatteen turre haqa ammaallee hag warri kun akkan shororkeessettiin argite terroriizii godheettiin uummata diqqaa guddaa lafirra buqqisutti jaarsa jaartii lafirra buqqisutti nyaata dhuga horii isaanii taa'ee bineensi nyaachuu jiraam sigalee tanaafiyyuu kadhibii dhiisi amma wanni warri tochuu jiru warra gugurdaa lafsuun bulchuu jiru cufayyuu karaa dhibii argite hidhaanii dhuuf yookaan ijjeesuuf mal'ibii itti dhaachuu jira maan jennaan uummata ufumaan shororkeesse warri kana deebisuu didee warri kanatti akka gaarii yookaan akka hin taaneeni uummata kan taa'ettiin ufiyyuu shororkeessuu jiraa jedha sun cufti kijiba sigalee nami uummata shororkeesse lafa baase warra hagammaa nami warri hagammaa shororkeesse fixee guyyaa guddaan fixee kagaaf sooddaallee laali kara hararii kan ka baale kana mara laali nami warri hagammaa argite higgii dhiyeesse yookaan itti wagaafatu dhiyeessettiin warri sun tarkaafin itti fudhatam hagamman jirtu yoo hin fudhannallee jedhani hin kijiban hin soban maan jennaani warri namuufiin ijjeesure nami dhiigi lola'uu male ka akka dhiigi akka bishaanii lafirra yaa'u ka oromoo malee ka warraatiniti tanaafiyyuu isa ka daangaa kan callaallee adoonta nami aga ammaa karaani argite uummata oromoo kaan hadhanii biyya baasan jechuun kaani akka inni rifuujii ta'eettiin biyya ba'u godhan kaan ammoo ka akka ammaan tana kan kunoo manu ollum guyyum guddaan dhufanii akkan godhan kana waan taateefiyyuu lafti teenne lafee teenna oromoon adoowwanni fee dhufte lafisiirran kaate lafisiirra gar tokkollee argite madhamaatii baqate malee lafti suni gar tokkollee nurran dhadhu infalmannaa oromoon ardhaa korillee nami dhugaa beeku cuftinu akka warra hambir dhaabateettiin argite rakkoo ammaan tanaa emergency kanaan akka warra nam jircuuf birnuu dhaabatan warri sun birnuu dhaabatan kabajaan gaafadha. Ayyee horii bulii deebanii Aadde Darmii Jaarsoo dhaamsa bareedaa nu dabarsitee ergaa kan kee kan uummata hunda biraadhaan nullee ni geenna ayyee sagantaa kana irratti nu argamtee ayyee nu jettee dhaamsa bareedduu tana nu dabarsuu hankeetii fi maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin hedduu si galatoomfannaa yeroo biraa ammoo mata duree biraatiin bal'inaan akka walitti deebinullee abdii guddaa qaba egaa hedduu galatoomii nagaa keessuuf jiraadhu horii bulii deebanii nagaatti. Ayyee atillee nagaa badhaadha keessaa yamsafee. Ayyee. Reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii khiyyaa.